Ashama harka fuudhee akkam jirtan obboleewwan koo nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtan isiniifaa baay'atu akkam turtan akkam isaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatooma. Galata guddaa na birraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira. Akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha. Mata dureen kuni maaliif jennaani yeroo baay'ee jechuudha. Namni maaliif akka ta'e hin beeku eenyummaa isaa kaleessa irraa yookaas immoo nama ta'ee namni kaleessa isaa dhoksuudhaaf yookaas immoo kaleessa isaa dhoksee jireenya har'a jiraatu yookaan guyyaa har'a of harkaa qabu kana bichaa irratti dubbachuu barbaadu namni sun walumaa galatti akka kootti dogoggora guddaa qaba jedhee yaada. Maaliif jennaanii fakkeenyaan isiniif fudhadha. Mudannoo obboleettii kan koo mudate tokko jira. Innis maalidha? Mucayyoon kuni akkuma nama kamiitiyyuu jechuudha. Bara 2008 gara 2009 gaa'ila dhaabdee yookaas immoo heerumtee abbaa manaa wal ta'uu diddee jennaan 2012 immoo maal wal jigteeti kan isheen addaan deemte jechuudha. Garuu erga addaan deemte akkuma nama kamiyyuu hojjetachuudhaaf gara biyya hambaa dhufte. Gara biyya hambaa kana gaaf dhuftu onlaayiniidhaan namaa wal barti. Gaafa namaa wal bartu kana nama sanaan adeemsa keessa osuma waliin haasa'anu adeemsa keessa haasaa oduma deemanu gara jaalala yookaan jireenya waliin dhaabuudhaaf nama kana waliin isheenis jaalattee walii galteedhaan jalqabuuf jiru. Haa ta'u malee garuu isheen gaafa isaan wal bartu eenyummaa ishee kaleessa sana tasuma itti himne kan jiraataa jirtu kana itti himtee dabalata immoo soba itti dabaltee yookaas immoo osoo baradhuun barumsa addaan kutee dhufee waan jettu jechuudha. Kanaaf mucaan sunis hin amane. Maaliif gizee tokko jaalalli onlaayinii dhugaa miti. Namni onlaayiniidhaan wal jaalatee wal fuudhee waliin jiraachuu karaa dheeraa waliin hin deemu jedhu namoonni. Baay'ee isaatu jira. Namoonni fakkeenya fudhadhu baay'een isaaniitu jira. Maaliif jennaanii akkuma namoonni badaan jiru namoonni gaariinis jira. Dhiirri hundi nama badaadha jechuu hin danda'u gama kootiin jechuudha. Maaliif iddoo tokkotti nuti shamarran iyyuu tonkoliidhaan ijoollee dhiiraa caalla sababa ta'eef jechuudha. Asitti dhiifama naa godhaadha. Maaliif jennaan waan keessa kooti madde yookaas immoo waan natti fakkaate hin dubbadha. Akka ilaalcha sammuu kooti jechuudha. Kanaaf maaliif mucayyoo suni adeemsa keessa maal ta'a deemti? Dhoksitee jirti. Akka dura gaa'ila dhaabde dhoksitee jirti. Mucaan amanee jira. Mucaan immoo nama gaarii yookaan nama dhugaan ishee jaalate ture. Mucayyoo suni wal baranii kontiraata waggaa 2 xumurtee 2015 galte gara biyyaa. Kanaaf mucayyoo suni maal taati gaafa galtuu inni dhufeetiin ishee fuudhuudhaaf yookaan booletti warratti osoo hin himin iyyuu isa itti himtee inni fuudhu dhaqe. Gaafa ishee fuudhu dhaqu namni biraan mootu namni ollaa ishee yookaan namni biyya tokko namni ishee beeku nama biraa fuudhuudhaaf inni illee boolee dhaqe namni suni. Achii ka'ee walitti dhufanii jennaan kan nama wal beektan beeka. Maaliif jennaanii osoo isin ijaadiin iddoo itti aggaalaxan iddoo itti ifa isin baasuu jira rabbiin jechuudha. Maaliif namni sun qulqulluu sababa ta'eef mucaan suni isheen mootuu dhugaa sana baasuudhaaf jiru. Mucaa ishee beeku yookaan nama wajjin guddatte nama ollaatiin walitti dhufti. Gaasa maal ta'a nagaa gaafateeti abbaan manaa kee argeetu iyyuu hin beeku maal ta'eeti mana jedhee gaafata. Osuma mucaa sana biratti arguu hin beekne kan inni maalitti beeka hin beekne. Wanti inni beeku hin jiru jechuudha. Kana akka isheen jaalattee yookaan kun hiriyaa ishee ta'e jechuudha. Mucaan battala sanatti abbaan manaa qabdu akkana hin jenneeni waa tokkollee hin jenneeni. Simuma jedheeni achii ka'anii mucayyittii fuudhee gara manaa geessee dura maatii osoo hin bilbilatiin isatti bilbilatte jechuudha. Kanaaf gara manaa ergee geessee ka'eetti jarjaree osoo hin taane olee bulee guyyaa 2 booda 3 booda hin gaafata. Mucaan suni abbaan manaa kee jedhee si gaafate. Anaan silaa hin heerumne naan jette barumsa kutaa 9 keessaan adda kutee dhufe jette. Akkamitti isin jechuu danda'ee jedhee gaafata. Amma kiwwi jechuun jedhe namtichi maaliif malsiitti deebisuu dhabdi jalaa callisti. Na jalaa hin callisini ani rakkoo tokko hin qabu waan jiru dhugaa baasiitii natti himi jedhee gaafata.
dhugaa baaseetti natti mi gaafa inni jedhuuni na jaalattaree jettiini si jaalannaa nuuni koo hamma kana si eegee dhuftee na bukkee jiraachuun koo sun jaalala sirraan qabaanne maalifan si bukkee turuu danda'e jedhaani achi dhugaa jirtu itti himti. Dhugaa jirtu gaafa itti himtu garuu mucaan suni maal jedheeni ka har'a na sobdee borummootu kana caalaa na sobuu dandeessa sababa ta'eefi an dhuguman si jaaladhee ture. Lammaffaa immoo amantaa keenyatti kakattee ani tasuma gaa'ila hin dhaabne hiriyaas hin qabu naan jettee barattuun ture naan jettee. Kanaaf ani akka namoota kaanii maallaqa keessa bagan sirraan fuudhinii. Kanaaf amma ani silumayyuu si bira dhufeen boqadhee gara maatii deema jettee turte. Gara maatii keetti si tasaaffarsiisaatii deemuu hin dandeessa jedhaan. Kana mucayyoon boossee gaafa hirqitu oomayyuu hin jenneeni rakkoon qabu bakka deebiteetuma dhuftaa. Uffata kee lafa kaa'adhutuma deemi maatii keetti jedhaan. Dhugaan isin jedha nama nagaa sababa ta'eef malee eenyutu akka isin hin jedha. Hin jedhu dhugaan maaliif nama baay'ee waaqa sodaatu sababa ta'eef jechuudha. Kazaa mucayyittiin dhuguma seetee gammachuudhaan deemetuma taaksii isheen qabattuun ka'ee gara maatii isheetitti geggeessee kan jiraatan sila mana kiraa keessa inni jalqabu mana kiraa keessa ture. Maal godhaa mucayyoo sana isheen gara maatii deemteenaan uffata ishee warra mana kiraa irraa kireeffate san biratti dhiisee fi isheen dhuftee sin gaafatte uffata ishee kanatti naaf kennaa jedheeni inni jaraaf birrii mana kiraa kanfalee fi ofii isaatii meeshaa achi keessaa qabu fudhatee mana sana jijjiirratee ishee dhokatee jechuudha. Mucayyoo sana dhokatee jechuudha. Mucayyoon suni yeroo baay'ee duraanii walitti haasofnaa natti haasoftii dammoo nama ijaan beekudha. Yeroo baay'ee duraan wal dubbisaa turre garuu online irra baddee masmara jijjiirrattee maqaa biraatiin. Akka chaansii tibba ayyaana kana maqaan ishee naaf galee gaafa na haasaarra dhufu akkana ta'een akkanatti wanta akkas akkasiitiin na mudate kanaaf fagaadhee badee online irraa naan jette. An dhugaan isin jedha. Kanaaf maaliif jennaan baay'een keenya eenyummaa keessan kaleetitti naffarinaa. Maaliif nama qaanessu eenyummaan keessan kaleessa. Nama haaraan illee yoo wal bartan eenyummaa keessan kaleessa sana dhoksitanii nama sana wal baruudhaaf hin kaatina. Maaliif olee bula malee eenyummaan keessan kaleessa tasuma hin dhokatu. Akkas jedha Oromoon. Jaalataan furrii wajjin jibbaan immoo dammaa wajjin akkuma jedhan sana yoo isin jaalate eenyummaa keessan kaleessa wajjin yoo isin jibbe immoo lafuma sin bare sanatti osoo karaa dheeraa si walii hin dhamayin sin duukaa deebuu danda'a namni sun jechuudha. Kanaaf baay'een keenya eenyummaa keenya kaleessatti hin saalfanna. Saalfachuun qabu. Wanti na saalfachiisu hin jiru jechuudha. Maaliif namni gabaa kaleessa dabartee hin dhaqu kaarraa dhaqa malee. Kanaaf eenyummaa keessan kaleessa sana koo deebitanii jiraachaa hin jirtan. Guyyaan sin of harkaa qabdan. Guyyaan sin itti jiraataa jirtan kaashii guyyaa har'a of harkaa qabdan kanaadha. Namni immoo kaleessa dabarsee son taane har'a of harkaa qabu kan inni jiraatu. Kanaaf wantoota akkasii gaafa dalagdan jireenya keessanitti illee gufuu ta'a. Nama sanatti illee gufuu taatu. Kanaaf nam tokkoon namni silumayyuu jechuudha. Eenyummaa keessa sana dhoksitaniidhaa fi wanti isin jaalattan sun isin harkatti nafu. Taari nama sana sababa baay'ee jaalattaniif hidhamla jettanii yoo yaaddan hin ta'u suni olee bula malee inuma isin harkaa ba'a. Kanaaf namni ifaan ifa keessa ofii yookaas immootu maaliif jennaan keessan lamaan gidduutti keessattuu namni wal jaalatu jechaanis ta'ee hojiidha waan hojjetu keessatti wal dhoksuun wal duuba deebi'anii jecha ambiraa wal duuba qabaachuu duuba isaaniiti jechuudha. Tasuma hin barbaachisu. Maaliif ifaa bilisaa walitti himtanii nama sanaan waliin imalu waliif taatan jireenya boruutiif namni si waliin imaluu barbaada. Isinillee laphee qulqulluudhaan jaalattanii jaalalli keessa wal qixa ta'etti jira taananii waan barbaadan yoo soo ta'e eenyummaa keessan kaleessaa dhoksitanii nama san wajjin imaluudhaaf tasuma hin yaadinaadha. Kuni dogoggora guddaadha akka ilaalcha kootti jechuudha. Maaliif jennaan ani eenyummaan koo kaleessa dabarsee nan saalfachiisu. Inni na jaalatti na wajjin jiraata. Inni na jibbe immoo sa'aatuma kanatti dhaabuu qaba jechuudha. Kanaaf suni jalqaba gaafa nama sanaan wal bartanii nama sanatti illee gufuu ta'uun ofitti illee gufuu ta'uun tasuma hin barbaachisu. Kanaaf mucayyoon suni baay'ee tokko na ajaa'ibee seenaan ishee jechuudha. Garuu maal taate lammata deebite biyya namaatti yookaan gola namaatti deebite jechuudha. Maaliif garuu osoo nama badaa ta'ee maallaqa ishee sanarraa nyaatee uffatuma ishee sanayyuu hamma mana irraa kireeffate biratti dhiisee fi deemu sana osoo nama hamaa ta'e gurgurachuu danda'a.
garuu nama gaarii sababa ta'eef akkas godhe waan tokkoyyuu na laan fudhannee akkas godhe amma yoonayyuu ani kanaaf mucaan sun osoo nama badaa ta'e jechuudha maaliif uffatuma sanayyuu jalaa gurgurachuu danda'a akka kanatti nama gaarii sababa ta'eef nama waaqayyo eebbise sababa ta'eef karaa nagaatiin irraa fagaachuu barbaade kanaaf seenaa mucayyoo kana baay'ee tokko na ajaa'ibee yoo isheen taasoftu jechuudha kanaaf ammas immoo taanaan isheen baay'ee tokko saawwan jaaladhuu fi isatti deebi'ee araaramuun barbaada silkii illee jijjiiree yaalee jira silkii namoota baay'eetiin yaalee mee biyaansi silkii kan kee kana yaaliiti waan inni siin jedhu bartaati yoo chaansiin koo jiraate waaqayyoon kadhannaa koo naaf dhagee isatti araaramuun barbaada isa kiiseen itti araarama jettee yaadde garuu silkiisaa namarraa hin kaasaa sagalee dubartii yoo ta'e namarratti cufa mucaan namarratti cufa silkii sagalee dubartii ta'uu gaafa dhagee hin cufa kanaaf mudannoon akkanaa kun akka isin mudanneen isin jedha obboleewwan koo maaliif jennaani wanti hundumtuu yeroo baay'ee dhiiratti faraduu dhiirri akkas nu godhee akkana ta'e akkas jennee maqaa dhiira balleessuu qofa osoo hin taane nuti yoo ijoollee shamarranii dogoggorri keenya eessatti dogoggorraa maaliif hammam dhugaa dubbanna hammam iyyuu soba dubbanna waan jennu mee of madaala baay'een keenya jechuudha ijoollee dhiiraa kumanna malee baay'een keenya nutumti shamarra waan tolurra hin oollu jechuudha iddoo kanatti dhiifama naa godhaa isiniin jechuu jaaladha kanaaf obboleewwan kiyyaa namoonni ilaacha akkasii qabdanii gufuu ofitti hin ta'inaa nama sanatti illee gufuu hin ta'inaadha jireenya keessan kaleessaa yookaan eenyummaa keessan kaleessaatti hin saalfatinaadha tasumayyuu saalfii hin qabu namni maaliif jenna jireenya isaa keessatti yeroo kamiyyuu jechuudha gaarii jiraachuudhaaf ni yaala akkasumas immoo chaansiin yeroo tokko lafa isin yaadne lafa isin bakka sanan jiraadha jettanii yaadne isin geessiti isin geessus immoo chaansiin suni kan keessa yoo hin taane keessaa isin baasa keessattuu immoo jechuudha yeroo baay'ee ijoolleen jechuudha naannawaa biyya keenyatti amma jechuudha ammuma kanayyuu jechuudha namni tokko yoo ofii isaaniiti bakka ayyama maatiin ta'e malatti ofuma isaaniiti dubartiin tokko ani abaluu jaaladheera dirqama abaluu wajjin eeruma akkasuma abaluu wajjin jiraadha abaluutti neeruma yoo jettee bakki itti maatiin dirqisiisanii nama biraatti ishee gurguran yookaan nama biraatti akka heerumtu godhan hin jira ammayyuu darbee jechuudha kanaaf tarii osoo mucaa sanatti jalqaba akkanatti tureeju jetteellee itti himte amma ta'e tokko soballee ta'u yookaan nama sana nama fedhiidhaan itti heerumtellee ta'ee tooyyuu maatiitu dirqeen itti na gurgura jettee osoo hamma ta'e tokko mucaa sana kana gurra buustee yookaan karaa kanaan illee xiqqoo dhagayeera ta'ee amma kanarraan fagaatu sinii galee kanaaf namni mootu jaalateetu iddoo isaaf hin taane koo iddoo isaan madaalle tokkotti of hin argu akkasumas immoo jireenyi tokko jalqabee sababa tokko malee jireenya sana dhiisee jireenya biraa hin jalqabu namni jechuudha maaliif chaansiidha yeroo tokko iddoo tokkotti immoo waan isin yaadin gisee itti isin mudatu jira jechuudha maaliif yeroo kana isin jedhu nama jaalattan qabaattaniitu immoo nama jaalattan wajjin jiraachuuf osoo hawwitan immoo namni immoo bakka tokkotti dhalafee karaa isin hin beekne qorichootawwan adda addaatiin nama sana isin jibbisiisee akka kan isaa taatan isin taasisee booda taateewwan ta'uu hin qabne isin irratti raawwate jireenya keessanillee isinittillee dukkaneessee akkasiin jireenya keessan boru isiniif ifeetooni jireenya biraallee nama biraa wajjin jiraachuudhaaf yaannetti kan hojii yookaan gochaa sookoneessaawwan adda addaa namarratti raawwatu baay'ee jira kanaaf tarii seenaa kutaa tokko kutaa lama isiniif jalqabeen ture kana durasi oolee bula malee guyyaa tokko itti isiniif xumuruun qoloolu kanaaf ani gama kamiin keessattuu jechuudha nama haaraa tokko akkatti wal bartanis haa ta'u tasumayyuu jechuudha nama sirriitti dhiyaattanii boru jireenya wajjin jalqabuuf kaatanii mitiiti nama sirriitti keessa garaa keessan beekoo yookaan immoo nama akka hiriyaatitti sirriitti itti dhiyaattan tokko eenyummaa keessan kaleessaa dhoksitanii akka nama haaraatitti nama sanaa waliin barina maaliif gaarummaa hin qabuun isiniin jedha egaa viidiyoon koo har'aa asumarratti dhaabbata hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isiniin jedha yoo dogoggora dhiifama naa godhaadha yaada keessan koomentii jala naa kaa'aa turtii gaariin isiniin jedha